baga nagaan dhiyaatanii anis baallama kiyya kabajee isinis baallama keessan kabajanii dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa. Hundi keessanuu warri online irra jirtan yoo tiim dirgoon ta'in, yoo tiim faarsite bultuun ta'in, yoo tiim mindaan ta'in, yoo tiim lafaan ta'in, yoo tiim ummataa taate, yoo tiim qabrichoo taate, yoo tiim haqaa taate, yoo tiim dhugaa taate akka jirtuun sheer godhi. Dhaamsi kun akka ummata bira geessu godhi jechuudha. Nuti if kannineeti haasa'u jirra. Akkami warri Duubaayitti baqatee Dr. Angaasaan jettan san nagoma qabdanii miti? Fayyaa keessanii mi? Gara Duubaay baqatee jira, biyyaa bahee jira ka jettan san. Akkami warri mallattoo hijibaa mallatteessitanii paarlaamaa keessaa nu baasuuf tattaafachaa turtan sanis nagoma keessanii mi? Fayyaa qabdanii? Akkami? Warri safety net irraa waa mallatteessaa bultanii isin harkatti bishaan cilee buute taate san nagama qabdan egaa warri bulchitoota godinaatis warri aanaatis hundi keessan warri halkan guutuu safety net irraa mallatteessaa baatan san maqaa keessan ni beeknaa, eenyu keessan ni beeknaa, hunda keessan ni beekna. Waa hunda yeroodhaan eeggachuudhaaf jecha malee akkamii fi nagama qabdanii miti? Inshorarkaayina ari'amuu dhabuu keenyaafis hirrifatinaa. Hinjeeqamina hedduu waan isin hin beekne hedduutu jira. Ta'e isinitti himuus hin taane. So namni wayyaanee jalatti guddatee yaa'u jiraachuu jecha waa hojjeta. Namni wayyaanee jalatti guddatee jiraachuuf jecha waa hojjeta. Jiraachuu jecha waa godhuu keessan maqaa isinii hubannuuf nuti warree wayyaanee jalatti hin guddatin isinirra laallu. Hedduu hin cinqatinaa gizee nu agarta warri batachitan. Gizee nu garta warri nagaa dhabdan warri nageenyi keessan boora'u hogguu nu garta warri batachitan laaftu fudhaa waan isin ajajan gootanii faayitanii goone gubbaa gad dhuftee wanni gubbaa gad dhuftee akka rabbi irraa gad dhuftee laaltan isin beeknaa. Wayyaaneetu akkasitti isin leenjisee osoo isin bakka san jiraachuu baattanii qeeroon humniti haarayaa bakka san jiraatte immoo kanan gootu carraa ta'eegaa isinii bakka san jiraa hanga qeeroon haarayni bakka keessan buutee waan gubbaa gad dhufe hunda tasirriitii fi tasirriin ta'in diduu eegaltutti akkumatti jirtan kana fufuun dirqama nuti isinirra laallu jechuudha. Warri wayyaaneedhaan hin leenjiin warri xuuxxoo wayyaaneedhaa xiqqoollee taatu loogiin kun hedduu isinirra laallu. Warra godinarra jirtan, warra aanarra jirtan, warra bakka adda addaa jirtan qonqoo jecha waa hunda akka gootan ni beekna. Hedduu isinirra laallu irra guddaan keessan ummata keessan ni jaalattan, ummata keessaniif hirriba ni dhabdan, ummata keessaniif ni quuqamtan. Ammoo haalli hidhee if jala nama oofsisu isin maqaa dirquuf akkasitti deemuun keessanis sirriidha. Isinirra laallu hogguu nu gartan hin baaraginaa, yoo paarlaamaa keessan nu gartanis irratti hin fancaaninaa, hin baaraginaa, hin rifatinaa. Akka numatti deemti dubbiin. Sila akka fadhii keessaniitiin kara Keeniyaa kana akka Jabuutii kana akka Somaalee kana baqannee biyya baay'ee jaanii nurratti haasoytanii waa hunda nurratti akkas feetan turte dhiira nama du'aaf if kanne duutiin sodaachistu. Tun isin hin galle wayi isin barsi amma wayyaaneen akkana yaa'ii gootu kun gama tokkoon du'aaf if kannitee jirti beektaa duutiin sodaachistu. Jarri du'aaf waa hubachuun gaarii. Nuti imma warra du'aaf if kanne ummata jecha du'aaf if kanninee maqaa jirru namni du'aan nu sodaachisu xiqqoo itti ulfaatti. Hedduu itti ulfaatti. Isinii milkooytu du'aan nu sodaachisuun waan jabduudha. Maaliif nutu du'aaf if qaadhimne du'aafuu if kannine maaltu hafeechiifoota? Yoo feete waan feete hin deemtaa, feete nu jeefta, feete dhiistaa. Nutu du'aaf if kannine yoo ati nu jeestee dhiistee maali irraan kaayenne jechuudha. Nama du'aaf if kanne sodaachisuun hin danda'amu. Kana dabballoonni wayyaanee irraa haftanii aangoo irra jirtan bakka adda addaa jirtan hundinuu hubachuun gaarumaaf jenne. Tokko tokko irra guddaan naasuu mataa qabdanii warri aanaa irra jirtan, warri godina irra jirtan, ka'antummaa ummataa qabdan, ka ummataa laalattan ni jirtanii, warri buskuta ijoollee hin nyaanne, warri dachii maallaqaan hin gurguranne, warri fayyadama tajaajila adda addaa maallaqaan hin gurguranne, bulchitoonni gaariin tokko tokko ni jira. Warri aanaa fi magaalaa adda hiratee magaalaan tiyya jee magaalaarraa gibira baatitti manatti isaa dhufuu fi kan isaan dhufne hunda adda beekna jechuudha. Kaabinee shanii jira godinarra. Kaabinee shanan aanaa adda irratti
magaalaa adda irratti bulchaan yookiin bulchituun magaalaa fudhatti kaan kaabineen karaa adda addaa fudhataa hundi galii adda addaa baatirra ka fudhatuu fi kan fudhanne Oromiyaa kana keessatti maqaan adda beeyna jechuudha. Qorannee hundasaa saniifuu rakkatinaa qoonqoodha hanga rabbii isin bilisoomsuu bilisummaan duraa ifirra ana hangaasaa ta'een dhaladhe akkana ta'een dhaladhe akkanan na uume rabbi bilisaan yoom bilisa ta'een nama xiyyaaf bilisaan dhaabbachuu danda'a. Namni gabroome fiifuu namaaf bilisa ta'ee dhaabbachuu hin danda'u. Tanaafuu san akkasitti hubadhaa. Ammoo isin beeynaa hubadhaa. Warri akkas keessa jirtan san warri buskuta ijoollee gurgurtanii sheer keessaa fudhatan isin beeyna. Warri waan adda addaa keessa jirtan warri galii magaalaa adda addaa keessaa baatirraa baatirti fudhatan warri saaminsa adda addaa keessatti ilaa naannootti waan adda addaa ergitan eenyutti ergitan akkamitti ergitan caaseeffama keessan hundaa'u ni beeyna. San yeroo naasoina. Gara biraatiin daawwattoonni kiyya irra hedduun guyyaa lameen dabre gizee waa maxxansuu waa adanuu galte san eessatti nurraa dhaabdee akkamiin nurraa baddee tahaa caalu hundeessaa. Ajjechaa haa caalu hundeessaa leejanii keenyaa san hinga baasna kan jettan san eessatti dhiiftanii wanni jettanii hedduun keessan irra deebi'uun na gaafattanii jirtan. Isii kanaas maajii irratti guyyaa irraa deebisaa isiniif hin kannaa jechuudha. Gara biraatiin dhabamuun kiyya nageenyaa fi yaa'u Itoophiyaa tana keessatti irra guddaa wanni nagaan baatee seentu aduudha. Itoophiyaa kana keessatti irra guddaa wanni baatee nagaan deebitu aduudha. Waa hedduun nagaan baatee nagaan hin deebitu. Dhugaa dubbattee ammaas nagaan baatee nagaan galuun ulfaattuudha. Yaa'u nuti warra du'aafiif kanne maqaataneef nagaan baanee nagaan galu jira. Maaliif tekniikeenya Rabbi laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbii tokkichan uume halaalanii mul'anne ka barbaadan hin argamne ka waan namni dubbatu beeku ka waan namni karoorfate beeku isa san irratti hirkannee dhugaa keenyaaf qabsaa'u jirra. Isa san irratti hirkannee dhugaa ummata keenyaa dubbachuu jirra. Sani jecha isa irkoon teenya isa abdiin teenya namarraa abdii takka hin qabnu isarraa abdii maqa qabnuuf hanga ammaatu jiraanne biyya teenya keessaa hin baqannus baqachuufis hin teenyu ummata keenyaaf qabsaa'uuf teenya dhugaa ummata keenyaa baasuuf teenya raammoo ummata keenya ququrtee ajjeesuuf teenya raammoo ummata keenya ququrtee ummata keenyarraa akka haatu akka fayyitu taasisuurraa if booda taa'uuf hin teenyu tarkaanfiidhaan adeemsaan akkuma arkaa jirtanitti yaa'u warraaqsi nuti godhaa jirru bu'aa takka fidaa jiranii gartanii katti quufuu dadhabee fi katti quufe iddoo ammoo kallattiin qabsoo teenyaa ummanni keenya bilisummaa dhugaa arkatee abbaa biyyummaan isaa mirkanootee fi haqaan gabroomurraa walaboomee walqixxummaadhaan carraaqqatee naggaadeen teenyaas naggaadeen Oromootis naggaadeen biraatis hundi walqixxummaadhaan dalagattee lafa jiraattu irratti uumuu dandahuun qabsoodha. Hattuun shirtuunii fi murtuun aangoo fi carraa waan san ittiin gootu akka dhabdu taasisuu irratti qabsoon goonuu if booda hin deebinu. Ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu hattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa jennee ani akka kiyyaatti akka dinaasa'uu danda'u hangaa sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoo hin duune bakka nagaa geessisaan hujii tiyya turtee jechuudha. Hangaan bade kana keessatti warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra. Maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyuun Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan hattummaan wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni isaa kami daandiin isaa kami karaan isaa kami maali eenyu ajjeese
eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha. Caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha. Waniin hin dhabameef kana jechuudha. Moonyi maanaal abbaa kiyyaa gowwaan hin jiru. Osoo waa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru liipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha. Muuxannoo qabna. Nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran. Nama hedduu sanaafuu maal godhe? Viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti haasa'utti waraabee jira jechuudha. Waa hunda paartii 10tti. 10 parties. Partii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Sagantaa 10 waraabamtee Jarmaniis ni jirti, Ameerikaas ni jirti, Kaanaadaa ni jirti, Awustiraaliyaa ni jirti, Somaaliyaa ni jirti, Jabuutii ni jirti, Somaalee ni jirti, Keeniyaa ni jirti, Itoophiyaa keessa ni jirti. Guyyaa nuti tuune. Guyyaan ani du'e hangaasaa Ahmad Ibrahim Arrajaan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti wal hinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qab goone. Ifbeeqa hattichinis ifbeeqa nuti hatticha ni beeyna. Bujirii maas ni beeyna bujirii mitichis ni beeqa jechuudha. Wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jirra jechuudha. Akkas ilaala qab wal goone hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laala.